Formaata harkateettee yaadamee gursumtu yeroo hedduu ifaanii dhabdii bishaan hin qabdu rakkoon si halkanii guyyaa uummata jireenya dhorkitee jirti. Mee akkamitti formaata harkateettee yaaddati? Rakkinni isiidha. Tursa yaa akkuma beekamuuni qaama barate silaa hogganame ture. Haa ta'u malee hoggoota dheeraadhaaf qaamota hin barate warroota maal akka akka hin beekne jechuun ni danda'amu. Warroota saniin waan baramee jiruuf ibsaan hoggaa ji'a tokkoof ji'a ol kana dhaabeetti dhufa jechuudha. Kun maal beektaa seerri isaa guutuu jiru. Haa ta'u malee silaa yeroo sanitti amma yeroo sanitti paarlaamaan fi keessaan ture wanti keessaan ture akka dubbatan jedhe yeroo saniin silaa kan dubbatan ta'e jechuudha. Silaa isin filatamtanii jechuudha yeroo sanitti. Bakka ibsaa miti sooraallee xiqqaallee wanti guddaa wanti dadhabnoo ibsaa guutuu fiduu dadhabdullee sooraalee gurguddaasan. Gurguddaa qarshoo soddoma san kan isaa boolii guddaa kan soddoma san sabbana manatti finnaa fidur. Bishaan yoo namni haayilaandii mana manatti isinii fiduu dandeenya ture. Haa ta'u malee maal godhane amma deengatti sirraa weera jira kun ibsaan baddee jira. Ishi kun yoom isinii sirraa waree. Kanatu nu dhibee bara. Kun dhibba maali beektaa rakkinicha uummannitti fi bulchaa aanatti qaburraa kan ka'e jechuudha. Hanqina bulchiinsaati jechaa jirta. Eeyyeen kun immoo rakkina kana furuudhaaf ummanni ammas nu cinaa dhaabbatanii gaafa aangoo argateetti nuti kana caalaa uummataaf ni hojjetaa jennee abdii waan qabnuuf kana guutumaa guututti nuti illee fetti amantummaadhaan ni hojjennaa rafin jenna. Kanaaf dhummaata akkas akkasuma godhe waan faati.